Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota daandii barnootaa nagaan keenya lafa jirtanitti isin haa qaqqabu jechaa guyyaa irraa kan ammoo barnoota afaan Oromoo kanan isiniif qabadheen jiru jechoota gosa adda addaan dubbisuu kan jedhu isiniif qabadheen dhufeen jira. Akkasuma namoonni barreessuu dubbisuu hin dandeenye jechoota armaan gadii irraati dubbisuudhaan daftara keessan irratti yaadannoo qabachuudhaan akkasiin barnoota gaarii argattan abdii guddaan qaba. Namoonni biyya keessaa biyya alaa teessanii sababa rakkina maatiidhaaf, sababa rakkina qabeenyaadhaaf barnoota afaan Oromoo barreessuu dubbisuu namoonni hin baratin haftanii karaa lakkoofsa bilbilaa fuula iskiriinii kanarratti argamu kanaan nu bilbiluudhaan karaa waasaappii, karaa imoo, karaa zuumii, karaa telegiraamii nu bilbiluudhaan barnoota keessan barachuu ni dandeessu. Sabiskiraayib, sheer, foloo gochuudhaan maatii keenya ta'a isin jenna. Isa kanaaf jechoota gosa adda addaa qaban. Jechoota jabaataa qabu, laafaa qabu, dheeraa qabu, gabaabaa qabu, irra buta qabu. Hudhaas qabu. Isa kanaafi waliin haa dubbisnu. Hubachiisa, hubachiisa, bashannana, bashannana, dagaagina, dagaagina, cuquliisa, cuquliisa, dararama, dararama, asoosama, asoosama, magariisa, magariisa, maraatoonii, maraatoonii, maxaxxarii, maxaxxarii, kibiriitii, kibiriitii, tajaajila, tajaajila, ocholoonii, ocholoonii, sodaachisaa, sodaachisaa, yaadachiisa, yaadachiisa, kabajamoo, kabajamoo, filatamaa, filatamaa, amajaajii, amajaajii, sanaafica, sanaafica, yaadatama, yaadatama, miiliyoona, miiliyoona, galatoomaa, galatoomaa, falaasama, falaasama, otoobisii, otoobisii, rifachiisuu, rifachiisuu, gufachiisuu, gufachiisuu. Egaa hordoftoota keenyaa hanga torban mata duree haaraatiin wal arginutti nagaan nuuf tura.